Share godhaati Abdii Raggaasaa namicha jedhamu sana biraan akka nageessaniin barbaada. Abdii Raggaasaa ani ergaa tokko ni arge jechuun mul'ata guddaa tokko irratti argee mul'anni guddaan kun immoo gaati akka barbaadetti fudhachuu dandeessa. Na sodaachisuudhaafis jechuu dandeessa. Warri si bukkee jiranis immoo si sodaachisuudhaaf jedhanii ergaa si dabarsuu danda'u. Egaa inni kun ani ilaallatu ani garuu akka nama waaqayyootti kan argee Abdii Raggaasaa biyya lafaa kanarraa sokkuudhaaf jira. Akkuma sagalee waaqayyoo dubbatu ilmi Daawitii jedha. Obboleettii isaa jaalateedha. Obboleettii isaa jaalate guyyaa gara guyyaatti qaamni isaa huqqachaa dhufe, hir'achaa dhufe jedha. Otoo mana mootii jirtuu, otoo ilma mootii taatee jirtuu qaamni kee guyyaa gara guyyaatti maaliif huqqatte jedheetu gaafate. Gaggeessaan isaa tokko jedha. Obboleettii koon jaaladheedha. Dubartiin biyya lafaa irratoo jirtu obboleettii isaa jaalate namni kun. Haadhoo isaa jaalate. Waan sadiif. Qaamni kee guyyaa guyyaadhaan otoo mana mootii jirtu bareeda turte argeera otoo kee suura kee. Garuu otoo mana mootii jirtu gaarii turte. Amma garuu mana mootii keessaa baate waan ta'eef qaamni kee hir'achaa dhufe. Sammaa miti kana sitti maa jiru. Qaamni kee keessi kee dhumee du'an taane rukuchaan taane otoo rukutamtu arge. Rukuchaa guddaadhaan otoo rukutamtu arge. Harka namaa miti kan si rukutu. Harka waaqayyoo si rukuteen arge. Yaa Abdii Raggaasaa. Buddeenaa jettee achi galtee ta'uu danda'a. Rakkinni sitti cimnaan wangeela lallabaa turte sana gattee buddeenaa jettee jara kana bira seentee ta'uu danda'a. Ana waan tokko sitti fa'a. Wangeelaa lallabaa namoota baay'ee kabajamoo keessaa obbo Abdoo fa'aa ilaali. Namoota gurguddaa isaan immoo sitti maniiru dhiyoo kanatti. Namoonni gurguddaan baay'een maqaa isaanii hin beekne musliima keessaa ba'anii isa boqonnaaf jireenya namaa laatu Kiristoositti harka isaanii kennataniiru. Kanaaf keessi kee dhumee huqqattee dhumni kee garuu rakkinaan haa ta'u lubbuun kee dabartu argeera. Wangeela inni tajaajilu kun dhugaadha. Isa kana qabadheen sitti isa dhugaati kun. Si sodaachisuudhaafi naannoo waan tokko si godhu ani wangeelatti amanteesi anaani homaan hin fayyaddu. Yoo achi islaama keessa teesseesi anaan homaan hin hubdu. Yoo gara Kiristoositti dhufte garuu lubbuudhaan isin jiraattaa rakkina guddaa keessa isin seentuu buddeena argatte nyaattee ta'uu danda'a kootuutti deebi'i. Namoonni miidiyaa kanaan ilaaltan hundumti keessan namichi kun rakkina kana keessa waan seenne annama waaqayyoo miti. Kanuma sadiitti muda barbaada. Sheer godhaatee Abdii Raggaasaa biraan gaa dingata jechi kun dubbiin sagalee waaqayyoo mul'anna arge kun laphee isaa to'ee gara Kiristoositti deebisuu ni danda'a. Ulfaadhaa. Sheer akka naagootan akka nan qaanesin nama eebbifamaa baay'ee.